durso breaking newsin arrantana guddon tangarte nama yu qalbiran irra haasoo qabu takka garte irra dubbachuu qabu tan jirtu tan ammasis hubachuu qabu akkata mootummaan Ameerikaadha biyyoottan addunyaa tana bikka hedduutti yoo xiqqaatte bikka diidamii bikka dhibba takkaa fi diidam ta adda addaa keessatti biiroo takkaa gartee isteeshinii uumanii isteeshinii tana keessatti vaayirasii itti uuman. Vaayirasii uumuudhaan vaayirasii tana fuudhanii biyya adda addaa keessatti facaasanii achitti gartee dhukkubni akka ka'ee nama fixu lafarraa. Kana keessa booda gartee rakkoo kanaatu isin qabe gargaarsa isinii goona maarreedha dawaansaa kana jaanii akkasitti gartee nama kana hunda akka hacuuccaa adda addaa akkuma yaadattanitti gartee gaafa koronaadha keessaan godhaa turan jechuudha. Amma gaa namni hedduun yeroo dheertuudhaaf hin beeku ture ammoo shakkiidhaan beeka malee. Guyyaa irraan tanaa itti gaafatamtuun waa'ee basaastummaadhaa waliigala Ameerikaadhaa tan taate Tulsii Gabbard jahaniin reefuun tana dookumentiidhaa fi inumaatu gartee saraaraadhaan qophii amata dheeraa yoo xiqqaate amata lamaaf deeman eega gartee waan kanarratti investigate godhaa jiran. Pirezidantiin Ameerikaadhaa akka aangoo fudhatetti riippoortiin tuni akka gabba'uu qabdu. Uummanni Ameerikaatii fi warreen addunyaadhaatis beekuu qabanii je'eeti dubbachaa ture. Duuba gaa akkuma gartee na duuba gartanitti maappiin kuni maappii biyya Ukraine. Maappii Ukraine kana keessatti bikka gartee tuqaa diddiimtuu qabduu fi akkanatti gartee kana arkitan kun hundinuu bikka isaan vaayirasii itti uumaa jiran. Inumaa gartee biyya Ukraine tana qofa keessatti beeka. Afrikaa keessaas akkanuma jira. Keessaafuu gartee naannoo keenyatti Jabuutiidha guddoon warreen mana kana keessa jirtan amma dura isinii himaatiin ture dhagge'aa jirtan. Jabuutii keessatti yoo xiqqaate isteeshinii lamaatu jira. Tan gartee dhukkuba adda addaa itti oomishanii akkasitti biyyootan Afrikaa kana keessa itti baasan jechuudha. Okay? Duuba gaa fakkeenyaaf amma biyya Ukraine tana keessatti yeroo Ukrainii fi warri Raashaadhaa wal lolaa jiru. Naannoon tuni vaayirasii adda addaatu keessa jira. Vaayirasii takka qofa gartee bikka takkatti godhuu danda'anii akkasuma sanitti gartee bikka adda addaa vaayirasii adda addaatu jira. Kana keessaa yeroo lolaatan mee isinuu hubadha yoo bikki tuni gartee kan haleelamtu taate waraana keessatti. Vaayirasiin tuni as keessaa ni baati. Kontroola namaa keessaa baati jechuudha. Hogguu baatee vaayirasiin tuni qilleensa keessatti waliin makamteeti gartee addunyaa tanarragaa bikka meeqa olii gaddeenti. Okay? Duuba gaa kana keessatti rakkoon gartee uumamaa jirtu uumamaa turte haalaataa namni meeqa itti dhumaa ture. Keessaafuu gartee odoo abaluutu nuuf fixu jira ja'anii namni hin beekne jechuudha. Guyyaa irraan tanaagaa namtittiin gartee asitti na duuba gartan tuni qacaloon laalaadhaa isii tana akka gartee isiin ibsa gootetti isteeshina 120 ol biyya 30 keessatti godhaa akka jiran oduun isiidhaa ibsiteeti jirti. Keessaafuu jette yeroo dabartee mootummaan Trump dura gartee aangoorra turan warreen waan tanarraa dubbatu warreen waan tanarraa gartee maqaa kaastanii Ameerikaa waan akkana dalagu jirtanii ja'anii yoo dubbatan taate isin gantuudhaa ja'aniiti nama arrabsaa turanii. Ifiif irra hedduun isaanii warreen mootummaa duraanii keessa turan warra gartee mootummaa dimokiraatii baanan irra hedduun isaanii. Okay? Warreen mootummaa dimokiraatiidhaa san baajeta baasanii biyya 30 ol keessatti vaayirasii 120 ol takkaa gartee laabii 120 ol vaayirasii 1000 ta'uu ni dandeessi beekaa. Tanaanii gartee addunyaa tana hafuuratti kutaa turanii. Jetteeti odeessaa jirti. Hoggaa gartee biyyootan Afrikaa kana keessatti Iboolaa dhufe, maarree dhufe, jinnii dhufe jaanii vaayirasii adda addaa tana gartee maqaa dhawan. Dura behinsaan hubannoo qabaachuudha qabdan. Vaayirasoonni kuni akkanuma lafaa kee dhufaan jiru. Warra gartee qindaawee waan akkanaa kana hojjetuutu boodarraa hojjechaa jira.
Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Breaking newsiin dhugaa ta'arraan tanaa waan tana qofa silaa ta'uu qabdi. Okay? Networking kiyya nagee qabaa miti sagaleen ni jirti networking akkam warri mana keessa jirtan. Warreen mana keessa jirtan akkam jechaa jirtan na dhageessanii. Na dhagaa jirtan garuu networking tun akkam. Hayyee taap godha isin harka keessan kuma dhibba fa'aa gartee ga'uun isinitti gartee waan xiqqoodha. Harka keessaniin taap godha. Galatoomaa dhiyaaddaa. Garuu sheer godhuun dhiisinaadha. Hidhaa gartee tiktaak tana keessaa nu baasuu qabdan beeytanii. Ani kophaatti iyyatti baasuu hin danda'u. Isin ammoo taap godhuudhaan, sheer godhuudhaan, koomentitti godhuudhaan hidhaa tana keessaa baasuu danda'uu qabdan. Akkasitti gartee hubadhaa. Hidhaa keessa jirra mallee hidhaa keessa jiru shakkiin godhina. Yeroo takka kaanan viidiyoo poostii godhuun dhiisan yeroo takka natti hin dhiisan. Tanaafi gartee akka duraanitti breaking news adda addaa gartee isiniif maxxansuutu hin jiru. Waan gartee poostii na dhorkaniif jecha. So akkasitti gartee hubadhaadha garuu harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa. Okay? Anniin harka nama muraasaatu godhaa jira garuu immoo hundi keessan irratti hirmaadha. Tolegaa oduu itti aantu keessatti breaking newsiin takka taniin isinii himu mootummaan United Arab Emirates dhiheenya kana karaa dhoo isaatiin eega Iiraaniif maallaqa gartee xayyaarra fe'anii geessan booda ifii isaaniitiifis suduudaan marii Iiraanii hojii godhuu eegalaniiti turan. Marii isaanii tana wanni godhaniifis guddoon isiidha. Eega mootummaan Iiraan biyya isaanii haalaan dhuunfachuu eega beekan booda ammaasis warreen isaan duraan itti hidhatanii Iiraan tana nuu kuffisan ja'anii horiidhaa fi dandeettii qaban hundaanuu gartee cinaa dhaabbatanii inumaatu biyyoottan ollaatillee lola gaggeessaa ja'anii gaafachaa turan. Kan lola kanarratti gartee hirmaachuu didan. Dhugumatti mootummaan Iiraan tuni tan hin kufne ta'uu isiidha eega harkan booda warreen United Arab Emirates Iiraanii wajjin dhoosaadhaan marii eegalanii turan. Marii tana marii dhuunfaati. Tanarratti gaa nuti amma booda akka duraanii sanitti gartee isin hin diineeffannu. Yoo yaadattan torbaan lameen dabre kana keessatti warri United Arab Emirates akka duraanii sanitti gartee as babbahanii Iiraan balaaleffachaa hin turre. Kunis tartiiba lafarra jirurraayi. Ani torbaan dabre irraa dubbachuun barbaanne garuu immoo akkaataa gartee isaan itti tarkaanfachaa jiraniin warri Iiraan daranuu gartee biyya isaanii akkan dhoo'inne barbaadan. Keessaafuu yeroo ammaan tana rakkoo ikonoomii hantuutu harka isaanii qaba. Maaliif? Akkuma gartee amma dura isin hime horiillee guddaa Ameerikaa irraa liqeeffachaa jiran. Gaazni isaanii akka duraanitti magaalaa irratti gurguramaa hin jiru. Dubagaa mootummaa Iiraanii wajjin marii gaggeessan tana keessatti amma dura waliin galle. Amma dura garuu amma gartee wanni isaan godhan guddoon isiidha. Nuti akka ollaatti isinii wajjin jiraachuu barbaanna. Nuti isin yoo hormuuzillee gartee kontirool hagootan taate akka barbaachisutti isinii wajjin odoo gartee diinii nu keessan seenne hojjennee hormuuz harka keessan taa'ee garuu immoo akka gartee ollaatti nagayaan daldalli keenya hagaazaatii fi akkasumas kan meeshaadhaa akka nagayaan olii gad deemuu barbaanna. Kana keessatti ammaasis nuti isinii wajjin diina taanee diina biraa gartee finnee akka isin miidhan godhuu irraa if qusannaa jedhaniiti qabxiilee adda addaa gara Iiraan dhiheeffataniiti jiran.
Garuu warri Iraan kanarratti deebii hin deebisneef amma dura. Akka gartee warreen keessa beekan dubbachaa jiranitti tuni isteepii duraati. Inumaatu mootummaan United Arab Emirates as baatee gartee warra Iraaniin nuti isinii wajjin nagaan jiraachuu barbaanna jedhanii dubbachuun kunu biitti isaanii akka hin diigamne takka immoo lola kanarratti akka injifachaa jiran beekanii yeroodhaan odoo gartee lolli kun karaa tokkotti hin baane jechuudha. Odoo mariin Ameerikaa fi warri Iraan hin mallatteessine daddafanii dura dhiyaachuun kuni inumaatu gartee akka warri Iraan karaa ija nagayaatiin xiqqoo gartee ija nagayaatiin isaan laalu sanitti gartee isaan dhiheessaa jechaa jiran. Takka immoo favorable positionii gartee akka argachuu danda'an. Kuni eessarraa dhufe biyyootan akka gartee Qatar faa yoo laaltan Qatar lola kana torban 3 ta'etti Iraan wajjin marii godhuu eegalte. Lola kana eegalamee owwee odoo jiruuti Qatar nuti isinii wajjin nagee barbaannaa biyya teenyarraa gartee akka wanni takkaleen isin dhoytu hin barbaannu ja'aniiti haasawaa turan. Inumaatu ammaan tana garuu akka jechaa jiranitti waliigalteedha qabanii jaanii ifatti dubbachaa jiran. Waliigalteen san akka gadi hin baane gartee gareen lachuutu waan irratti hojjetaniif jecha arrammoo hogguu odeessan miidiyaaleen gartee akka gabaasaa jiranitti Qataarii fi Iraan waliigaltee godhanii turanii. Yoo yaadatan akkaan isin himaa turetti Qatar doolaara biiliyoona 10 Iraanii kafalteeti nun haleelinaadhaa ja'anii gaafatanii turanii ja'aniiti dubbachaa turan. Yeroo sanitti isin himaatin ture. Garuu immoo akka ammaan tana namni miidiyaaleen irraa odeessaa jiranitti Iraanii fi Qatar marii waliigaltee qaban hogguu ja'an maalleeniinis keessatti jijjiiramuu hin dhabu. Takkaa gartee akkuma jaansanitti Qatar Iraaniif horii guddaa hafaluu hin dhabdu. Okay? Tana qofaa miti beekaa Iraan biyyootan ollaa kana hundarraa'u gumaa barbaaddi. Yoo gartee kan yaadatan taate isaan qofa odoo hin taane Ameerikaarraa'u gumaa barbaaddi Iraan. Okay? Tana gartee tartiiba adda addaa keessatti irraa haasofneetu ture. Kana keessaa wani nama ajaa'ibsiisu guddoon takka tan gartee reefuun tana gabbaatee namni hedduun akka entertainmentitti gartee irraa gammadaa jiru takka itti hoflaa jiru takka ibsa arraan tana mootummaan Bahareen baafte. Bikka xiqqoo tanii gartaniimi bikki xiqqoon tuni Bahareeni guddoon tuni gartee Iraanii Bahareen arraan tana akka ibsa baasanitti nuti mootummaan Iraan tuni biyyootan addunyaatii wajjin akka waliin qunnamne godhuu ni dandeenya yoo isaan adaba godhatanii hin teenye ja'aniiti gartee ibsa ajaa'ibaa tokko baasanii jiran. Ibsa kana karaa nugusticha biyya isaanii takkaa gartee amiira Bahareenii gabbaasan. Akkana jechuun isaanii karaa dippiloomaasiitiinis karaa gartee UN'tiinis akka Iraan hariiroo biyyootan addunyaatii wajjin hin qabaanne godhuu dandeenya ja'aniiti Iraan sodaachisaa jiranii. Ifiifuu gartee hin jirtu ifiifuu harkee Iraan jirti ifiifuu gartee yoo Iraan hafuura baafadhaa ja'aniin biyya hafuura baafattu. Biyya ummanni isaanii hogguu misaayiloonni Iraanii fi akkasumas sanitti duroonan Iraan karaa biyya isaanii dhufe ala gabbee dhiichisuutu arraan tana Iraan sodaachisaa jira ja'aniiti warreen gartee analystoonni addunyaadhaa kan miidiyaalee gurguddaa irratti haasawan isaan kanarraa gartee akka goofata irraa godhaatii jiran jechuudha. Okay? Tanaas gartee quba gabaadhaadhaa akkasumas sanitti mootummaan Kuweetis gara isaaniitiin Iraan yoo gartee yeroo keessatti waan biyya teenya keessa balleessan kana nuun kafalle taate nutis isaan kana gartee akka barbaachisutti irraa kafalachuu teenyaa ja'anitti gartee gama isaanii dubbachaa jira. Kuweetis akkuma beektanitti naannoo kana jirti. Ifiifuu gartee bikka xiqqoo takka biyyootan kun lachuutu biyyootan guyyaa lameen dabre kana keessatti inumaa guyyaa 3 dabre kana keessatti akka malee haleelaman irraa. Keessaafuu kaampiilee waraana Ameerikaadhaa kan naannoo kana jirtu akkaataan isaan itti haleelaman
Fotoodhaa fi ragaaleen takka takka gabbaatee jirti keessaafuu gartee karaa saatalaayitiidhaatiin sanirraa gartee waan takka takka isiniin garsiisuudhaaf ta'a. Isinuu gartee ija teessan innumaa agartan fuuldura keessa waa hedduutu gabba'uuta akkaataa gartee warri waraanni Iraan bikka 18 biyyoota numa gartee 4 keessatti haleelanii haleellaa tana keessatti immoo waa hedduu akka balleessan. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warreen gartee mee isiniin garsiisa suutumatti obsaan eegaadha. Mee dura laala ichi booda gartee irraa haaso'ina. Okay. Bikkiin ammaan tana isin garsiisu kuni Bahareen keessa kaampii waraanaa Ameerikaadha. Tan gartee Fifth Fleet tajaajilin bikka gartee humniti bahara kan Ameerikaadhaa jiraatu. Akkasumas kaampii waraana Air Force ta Ameerikaadhaa Bahareen keessa jirtu. Ameerikaan gartee kaampii gurguddoo qabdi Bahareen keessa. Dubagaa akkuma gartee asirra gartanitti bikki kuni durarratti. Okay? Odoo lafti nagayaa jechuudha. Bikki kuni bikka haleelamte. Akkuma gartanitti. Tuni amma dura haleelamte. Tuni torbaan dabre haleelamte. Tun ammoo torbaan kana keessa haleelamte jechuudha. Okay? Qaceelloon laalaa. Yoo laaltan bikki kun laalaa kana qaceelloon laalaadha. Achii laaltanii ni agartaniimi hogguu laalaa ammas akkaataa agartee isin itti dhoomtee jirtu. Irraan isinii deebisa laalaa. Umaata kan jiru amma lafti nagee fakkaatti. Ammoo footooleen tuni footoo saatalaayitiin kaafte. Sogaa lafatti gartee hogguutti dhiyaattee kaameraadhaan keessa deddeemtee haa waraabdu. Saatalaayitii irraa yoo akkana fakkaatu taate innaawaa hogguutti itti dhiyaatte gartee akkam fakkaattiidha. Bikki kuni gartee heengiroota gurguddaadha beekaa. Bikki gartee xayyaarri faan keessa taa'u waa hedduu keessa taa'u. Wanni kanaa kuni gartee waan guddoodha. Okay? Waan gartee mana xixiqqaadhaan amma silaa mana faa taate manni gartee saraaruma diimaa kana faadha. Bikki immoo akkana guddoodhaa tuni gartee heengara xayyaaronni lolaafaan keessa tattaa'u jechuudha. Okay? Wanni kanaa kuni oofisaami. Bikki kanaa kuni gartee bikka silaa raadaarri faa'u. Bikki kuni bikka raadaaraati. Haa haleelame. Raadaara gartee Ameerikaan Iraaniin basaastu. Yogguu gartee misaayiloonni warra Iraan samii keessatti ol ba'e takka gartee dura haleelamu. Asitti gartee information hunda guuraniiti asirraa Joordanitti dabarsan. Joordan irraa takka ammoo Izraelitti dabarsaniiti misaayil akkanaatu dhufu jira bika akkanaa dha'uu deema tanaafuu gartee itti qophaa'aa jedhanii if dura itti himan jechuudha. Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture sanitti. Haleellaan tuni tanuma gartee torbaan kana keessa taa'ati. Tuni arraan tana gabbaati. Itti aansuudhaan qaceellotti gartee laalaa tanaasi akkaataa inni itti jiru kana hunda guututti laalaa isiniin garsiisa. Haleellaa duraan nagee qabame kana laalaa nageeyame kun hundinuu akkuma gartanitti tuni kaampii waraanaa ta warra Izrael. Taniin torbaan dabre kaampii warra Izrael tan gartee kaaba Izrael jirtu warri Iraan ni barbadeessinaa ja'anii murteeffatanii jiranii akkanatti kunoo mallattootti godhanii maappii wajjin gadhiisanii jiran jee isinii himaa ture. Kaampii sanitun akkanatti gartee guututti isii tana laala mana yoo laaltan asitti gartee qorqorroo hunda wajjii cufaa fayya qaba. Hogguu haleelame booda akkana fakkaataa jechuudha. Okay?